Wallaggaa aanaa mana Sibuu irraa loltoonni raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa lama hidhannoo guutuu waraana bilisummaa Oromootti dabalaman. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Kaarrawaayyuu keessatti miseensonni waraana raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa lamaan qawwee isaanii lamaan rasaasa hedduu fi hidhannoo guutuu isaanii waliin gara gooticha waraana bilisummaa Oromoo Wabootti gaafa Guraandhala 12/2026 dabalamuun isaanii gabaafameera. Loltoonni kunneen caasaalee murna PP uummata irratti yakka raawwachaa jiran keessatti hirmaachuun fedhii keenya hin turre jechuun ibsanii humni bilxiginnaa dantaa Abiyyi Ahimedii fi aangoo dhuunfaa jecha loltoota irratti dirqamaa fi doorsa jabaa gaggeessaa jiraachuun akka isaan keessaa isaan baasee dubbatan. Akka miseensonni waraana PP kunneen jedhanitti mooraa waraanaa keessatti loltoonni hedduun haala rakkisaa keessa jiraachuun isaanii ajjeechaa fi saamicha uummata nagaa irratti raawwatamu keessatti akka hirmaatan dirqamamuu naamilee isaanii cabsuun gara bilisummaa dhugaa fi qabsoo uummataa deeggaruun Wabootti akka makaman taasiseera. Waboonis loltoota bilchiginnaa keessaa baqachuun uummata isaanii irratti harka hin kaafne kana simachuun loltoonni keessatti hafan hunduu mootummaa uummata isaanii irratti duulu kana dhiisanii gara uummata isaanii fi qabsoo bilisummaa Oromootti akka deebi'an waamicha dabarseera. Daandii Itiyoo Jibuutii irra konkolaataan uummataa bifa idileen akka hin sochoone murni bilxiginnaa dhorkuu imaltoonni himan. Jaalbooree Addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Shaggar aanaa Fantaallee fi Boosat keessatti daandii Itiyoo Jibuutii kan magaalaa Dirree Dhaawwaa fi Finfinnee wal quunnamsiisu konkolaataan uummataa bifa idileetiin akka hin sochoone dhorkamuu isaanii imaltoonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma olitti eerameen imaltoonni hojii garaagaraa bakka tokko irraa bakka tokko ga'uuf geejjibni barbaachisaa ta'u eeruun guyyoota muraasaan asitti rakkoo geejjibaatiin rakkachaa jiraachuu himatu. Namoonni hedduun jiruu fi jireenya isaanii daldalaan gaggeessan daandicha irratti saamichi karaa hidhattootaa fi kaabinoota murna bilchiginnaatiin irratti raawwachaa akka ture eeruun guyyoota murtaa'e kana keessatti ammoo danqaan geejjibaa isaan mudachaa jiraachuu dubbatu. Akka konkolaachistoota irraa ONM odeeffatetti murna bilchiginnaan duuchaadhumatti waaree sa'aatii 9 boodaa sochii akka hin taasisne dhorkamuu isaanii kaasuun sababa isaa gaafannus nutti himu diduun rakkoo dinagdee fi hawaasummaaf nu saaxilaa jira jechuun yaada isaanii himanii jiru. Akka keessa beektonni jedhanitti murna bilchiginnaa dargaggoota Oromoo humnaan guuranii leenjii torban tokkollee hin guunne qofa kennuun lola Waboo fi kallattii kaabaan gaggeeffamaa jirutti meeshaalee waliin daandii cufee deemaa jiraachuu himu. Murna bilchiginnaa lola hin barbaachisnetti dargaggoota Oromoo guuruun irbaata rasaasaa qofa taasisuun ilmaan Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwachaa kan turan muddama lolaa keessa galuun barattoota Oromoo mana barnootaa akka baaniin karra mana barumsaa irratti eeguun guuranii mooraa leenjii Soogiddoo akkasumas Awwaash Arbaatti geessuun turtii guyyaa muraasa booda dirqamaan ibidatti oofaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti argamtoonni bilxiginnaa hawaasa mana isaanii irraa buqqisuun abbootii qabeenyaaf kennuu fi saamicha raawwachuu hammeessuun himame. Dabalata isaaf Jaalsabaaf Waaggaarii. Godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa bakka addaa walgaa qeerroo jedhamu irraa jaleewwan humnaa fi aangoo isaanii fayyadamuun hawaasa irratti yakka gara jabinaa raawwatan torban tokko dura jiraattota hedduu ta'an qabiyyee seera qabeessa ta'e beenyaa tokko malee lafa isaanii irraa buqqisuun gatii guddaan abbootii qabeenyaatti gurgurataa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Abbootiin qabeenyaa harka lafa jalaan lafa jiraattota harkaa lukkeelee sirnichaan fuudhame bitatanii mana irratti ijaaraa jiraachuu walqabatee qaamolee bilchiginnaa adda addaatti iyyatanis deddeebisuu fi callisanii ilaalu malee haga ammaatti furmaata tokko osoo hin argatiin rakkachaa jiru. Jiraattonni magaalichaa dubbisnee akka Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himanitti namoota naannoo Bachoo Booree, Mantiinaa, Kulloo Baarrii fi Qociidhaa Buqqaan qubsiifna jechuun sobanii qabiyyee lafa isaanii irraa dirqamaan kaasuun abbootii qabeenyaaf dabarsanii kennuu dubbatu. Oduma wal fakkaatuun jaleewwan bilchiginnaa garaa isaaniif bitaman saamicha hawaasa irratti geggeessan ammeessuun torbee darbeerraa eegalanii jiraattota magaalaa Jimmaa cufarraa namoota karaa qulqulleessaniif kan kennamu fidaa jechuun dirqamsiisanii qarshii 1,000 yoo guuran addatti daldaltoota irraa ammoo qarshii 3,300 saamaa jiraachuun barameera. Akkuma guutuu Oromiyaatti magaalaa fi baadiyyaa osoo hin jenne ergamtoonni bilchiginnaa beenyaa tokko malee lafa hawaasaa humnaa fi afaan qawween lafa isaanii irraa ari'uun gatii guddaan abbootii qabeenyaaf dabarsanii kennuun maallaqa irraa argataniin qonnaan bulaa rakkisaa ofii jireenya isaanii fooyyeffataa jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman keessatti hojjettoonni waajjira nageenyaa hawaasa dirqiin qabuun gara leenjii milisummaatti guuraa jiraachuun barame. Guutuu gabaasichaaf Jaalkennaa Sabaa.
Godina Horroo Guduruu Wallagga Aanaa Abbaay Coomman ganda Aliiboo keessa gurraandhala 2026 irraa kaasee hanga oduun kun darbaa jirutti kaabinoonni waajjira nageenya gandichaa hawaasa hojii qonnaa irratti bobba'an qabuun fedhii isaanii malee leenjitti erguun dararaa jiru. Caasan PP qonnaan bultoota fedhii isaanii malee leenjitti erganii dararaa jiran maqaan isaanii Katamaa Hundee, Geetuu Abbabaa fi Badhaasaa Waljirraa jedhaman milishoota farraayyaa ittisa Itoophiyaa faana ta'uun mana hawaasatti marsanii bulanii dirqiin qabuun gara leenjii milishaatti guuraa jiraachuu jiraattonni gandichaa ONM'f gabaasaniiru. Akka jiraattonni kun himanitti hojjettoonni waajjira nageenya gandichaa faayidaa dhuunfaa isaanii kan sabaa dursuun mindaa fi sadarkaa hojii isaanii guddifachuuf jecha daa'imman guddisa maatii jalaa bahanii of danda'anii jiraachuu hin dandeenye bakkeetti facaasanii hawaasa Oromoo jireenya harkaa gara afaanii jiraatu humna waraanatti gargaaramuun fedhii isaanii malee qe'ee isaanii irraa guuranii empaayeera kufuuf duuftee jirtu kana afaan qawween ijaaruuf guuraa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Yeroo garaa garaatti aanota godinichaa mara keessatti saamicha qabeenyaa raawwachuu maqaa nagaa eegsisuu jedhuun bobbaafamanii nagaa uummataa booressuu dargaggoota adamsanii qabuun mana hidhaa sirnichaatti hiraarsuu fi dhiiga namoota qulqulluu yakkarraa walaba ta'an gara jabinaan dhangalaasuun diinummaa daran hamaa ta'een ilmaan keenya hedduun sirna kana keessa ajjeefamaniiru. Kanaan isaan ga'uu dinnaan amma ammoo waraanan empaayeratti inni kufti sodaa jedhuun raafama keessa galanii jumlaan ilmaan keenya adda waraanatti geessuun akka dhuman taasisaa jiru jechuun jiraattonni eeranii jiru. Paartiin sabboonummaa Baangilaadesh Naashinaal Paartiin bara 2024 booda filannoo biyyattii jalqabaa irratti injifannoo galmeesse. Jaalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Paartiin sabboonummaa Baangilaadesh erga fincila bara 2024 booda filannoo jalqabaa biyyattii irratti injifannoo galmeessuun mootummaa itti aanu ijaaruuf ejjennoo fi haala siyaasaa Baangilaadesh irra deebi'ee bocuu danda'u erga waggootaaf dorgommii cimaa fi filannoo falmisiisaa booda argateera. Kutaan miidiyaa dhaabbatichaa maxxansa xaa irratti jimaata irraa baaseen paarlaamaa keessatti teessoo gahaa ofii isaatiin bulchuu danda'u argachuu isaa ibseera. Miidiyaaleen biyya keessaa hedduun injifannoo paartichaa kan gabaasan ta'us bu'aan xumura hanga ammaatti Komishinii filannootiin hin ifoomne. BNP'n kan hoogganamu Taarikii Rahaamaan kaadhimama muummicha ministeerichaati. Inni Rahaamaan nama ganna 60 waggoota 17f Londanitti jireenya bakka irra tureen booda muddee keessa gara Baangilaadeeshitti deebi'aniiru. Ilma ministeera muummee duraanii Kaaleda Ziyaa kan ji'a muddee keessa du'aniiti. Barreessaan olaanaa waloon BNP Ruhul Kabir Rizvii ibsa kennaniin uummata Baangilaadesh injifannoo paartiin kun filannoo irratti injifachuu isaatiin baga gammaddan jedhan. Imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Daakaatti argamu Rahamaanii fi paartiin isaa injifannoo kanaan baga gammaddan jechuun injifannoo seena qabeessa jedheera. Ameerikaan galma badhaadhinaa fi nageenya waliinii biyyoota keenya lamaan galmaan ga'uuf isin waliin hojjechuuf hawwii guddaan eeggatti jechuun Baangilaadesh keessatti ambaasaddarri Ameerikaa Biriintitii Kiristeensin xaa irratti barreessaniiru. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoon isiniif dhiyeessa ani booree addunyaati. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo irree fi gaachan uummata Oromoo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan gurmuu dambalii qaaniqee jalatti kan argaman buusii marsaa 20ffaa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa 9 sababeeffachuun gumaacha dinagdee qarshii 100 waboof gumaachuun nuti ololaaf bakka laannu kaayyoon keenya hanga galma geessutti deeggarsi nuti waboof goonu boodatti nafu jechuun dhaammatanii jiru. Akkasumas jaarmiyaan kaayoo jaalwaaqoo guutuu galmaan geenya 9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sababeeffachuun marsaa 22ffaaf maallaqa impaayera Itoophiyaa qarshii 100 waboof gumaachuun hanga qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon goolabamtutti deeggarsa keenya akkaan itti fufa jechuun dhaammachuu isaanii gabaasa ajajaa olaanaan abaa waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Waboon zoonii kaabaa fi zoonii lixaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Humni Oromiyaa ijaaruuf lubbuu isaa qaalii aarsaa of godhee falmaadhaa geggeessaa jiru. Abdiin saba gabroomee gootichi waraana bilisummaa Oromoo goleewwan Oromiyaa cufa keessatti harcaatota murna biltsiginnaa guyyuu lubbuu lammiilee nagaa kumaatamaan obbaasaa fi qeessa ulfoo warra gadaan bulu golgoleessaa ooltu irratti irree gootummaa isaan tarkaanfii keessa
keessa deebii hin qabne fudhachuu cimsee itti fufee jira. Bifuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Furseetti kaleessa guraandhala 13 2026 ganama barii barraaqarraa jalqabuun lola jajjabduu jajjabeen waboo bakkoota akka Irraasaa Hurruqqee Utaaltee fi Ijiraa jedhamutti ergamtoota Abiyyi Ahmed waliin geggeessaa ooleen humna diinaa irraa battalatti 6 olajjeesuun 8 ol kan taatu ammoo madoo ulfaataan adabu hoogganaan waboo bakkichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf eeree jira. Tarkaanfiin gooticha sabaa waboon tiksitoota barcuma aangoo nam-tokkee Abiyyi Ahmed irratti fudhatamu ittuma fufuun godinichuma aanaa baatee iddoo addaa Liibanticha jedhamutti guyyuma sana ganama toora sa'a 4tti aleellaa waboon axxeen humna diinaa irratti taasiseen milishoonni sirnichaa 5 ol taatu madaa'uun hospitaala Onichaa magaalaa Baateetti yaalamaa jiraachuun ibsamee jira. Aanuma Baateetti gaafa guraandhala 12 2026 ganama waboon wabii sabaa magaalaa xiqqoo Onichaa Kaneelaa jedhamtu keessatti walitti seenuun humna diinaa rasaasaan macheessee baaruda ulachiisuun milishaa sirnichaa waardiyyaa irra ture kan maqaan isaa Muftii jedhamu qawwee fi hidhannoo guutuu waliin booji'ee jira. Jajjabeewwan ilmaan Oromoo warreen quuqamaa fi aantummaa sabaaf qaban agarsiisuun lubbuu deebii hin qabne sabaaf kennan waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa ergamtoota biltsiginnaa irratti fudhatan jabeessuun gaafa guraandhala 13 2026 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Waayyuu Xuqaa ganda Bonayyaa Molootti mooraa diinaa haleeluun hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee akaamaa 4 hidhannoo 3 qophii waraanaa rasaasaa fi uffannaa hedduu irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Tarkaanfiin waraana faashistii PP irratti fudhatamu ittuma fufuun guyyuma kaleessaa godinichuma aanaa Waayyuu Xuqaa ganda Bonayyaa Molootti humni ittisa uummataa waboo ganama sa'a 12 mooraa diinaa haleeluun baay'ee du'aa fi madoon adabee qawwee akaamaa 4 hidhannoo 3 qophiilee waraanaa rasaasaa fi uffata waraanaa baay'ee dugda diinaa irraa hiikuun mooraa diinaa onsee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisee jira. Tarkaanfii jajjabeen ergamtoota maafiyaa biltsiginnaa irratti fudhatu jabaatee itti fufaa injifannoon uummata Oromoo